akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Yookoo Dooktar baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya fi isaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan isiniin jecha ayyaanni kun kan nagaa kan jaalalaa kan milkii kan eebbaa isiniif haa ta'u jecha kanatti aansuun ergaa baga geessanii hojjettoota kiliinika Yookoo isin biraan geenya turtii gaarii. Abdii Dingataan jedhama. Kiliinika Yookootti hojii gaggeessaa olaanaati. Akka kiliinika Yookootti baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan isin ga'ee isiniin jenna. Akkasumas waqtii sooma Ramadaanaatiin baga isiniin ga'ee isiniin jenna. Kiliinikni Yookoo yeroon kun ayyaanni kun ayyaana gaarii akka isiniif ta'u isiniif hawwina. Dhimma fayyaa kamiyyuu gaaffii yoo qabaattan 724 irratti bilbiltanii hakiima mariisisuu dandeessu. Akkasumas immoo qaamaan argamtanii yaala barbaachisaa yoo barbaaddan hakimoota keenya speeshaalistoota sab speeshaalistoota qabnuun dhuftanii akkasii yaalamtan afeerraas ni goona. Kiliinikni Yookoo tajaajila fayyaa qulqullina qabu kennuudhaaf laaboraatoorii hundeeffatee jira. Laaboraatooriin keenya laaboraatoorii sadarkaa isaa eeggatedha. Laaboraatoorii keenyatti dhuftanii akka tajaajila argattan akkasumas immoo ultrasaawundii onnee daa'immanii EKG akka fayyadamtan isiniin jenna. Kiliinikni Yookoo gatiin isaa baay'ee madaalawaa akkasumas immoo tajaajila qulqullina sirrii qabu isiniif kennuudhaaf yeroo hundumaa hojiitti jirra. Ayyaana gaarii galatoomaa. Akkam jirtu maatii Yookoo. Ani Dr. Lammii Balaayin jedhama, speeshaalistii ulfaaf gadameessaati. Kanaanis hospitaala Phaawuloosii fi kiliinika Yookootti hojjechaa jira. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Ayyaanni kunis kan fayyaaf kan nagaa isiniif haa ta'u. Dr. Bareechaan jedhama, speeshaalistii dhibee keessaa kiliinika Yookoo irraatiin baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin isin ga'e jecha ayyaanni kun kan jaalalaa kan gammachuu kan fayyinaa isinii haa ta'u. Maqaan koo Ayyaanaa Raggaasaan jedhama. Ga'een hojii koo kiliinika Yookoo keessatti laaboraatoorii teeknishaanidha. Baga ayyaana waggaa Faasikaatiin isin ga'ee ayyaanni waggaa kan nagaaf kan milkii isiniif haa ta'u. Maqaan koo Faantaa Qannaan jedhama. Kiliinika Yookootti ogeessaa laaboraatooriiti. Yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga nagaan geessan isiniin jedha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumtuu ayyaanni kun kan jaalalaa kan nagaa akka inni isiniif ta'u hawwan. Sister Naatnees Salamoon jedhama. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'ee nu ga'ee ayyaanichi kan nagaa kan gammachuu akka nuuf ta'u hunduma keenyaaf iyyuu nan hawwa galatooma. An Sister Siddisee Yaaqoob jedhama. Kiliinika Yookoo. Baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e. Ayyaanni kun kan nagaa kan milkii kan bilisummaa akka isiniif ta'u isiniif hawwu galatooma. An maqaan koo Sister Asteer Tasfaati kan inni hojjedhu kiliinika Yookootti nersiingiidhaan. Baga yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Ayyaanni kun ayyaana nagaaf kan gammachuu isiniif maatii keessaniif haa ta'u. Maqaan koo Raayil Taaddaseen jedhama. Kiliinika Yookoo irraa akkaawuntaantii ta'een tajaajila. Baga yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geessan. Kabajamtoota hordoftoota Yookoo Dooktar ergaan baga geessanii hojjettoota kiliinika Yookoo kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha ammas irra deebi'uudhaan baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya fi isaa keenya Yesuus Kiristoosiin geessan isiniin jecha ayyaanni kun immoo kan nagaa kan milkii kan jaalalaa isiniif haa ta'u jecha egaa hanga xumuraatti waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha bakka jirtanitti fayyaa ta'a.